Harkifuni akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa virtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu sadiitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Hidhattoonni qawwee qabachuun qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran osoo nagaa tuffachuu baatanii gaariidha jechuun karaa nagaatti akka deebi'an ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaafatan. Bulchaan Itoophiyaa kibxata har'aa paarlaamaatti argamuun gaaffilee miseensonni mana maree gaafataa jiraniif deebii kennaniiru. Qawween walajjeesurraa yaadaan wal morkachuu wayya kan jedhan gaaffilee keessumaa nageenyaa fi siyaasaa gaafatamaniif yoo deebisan ta'us marii nagaa mootummaan hidhattoota waboo waliin okkaraa fi walitti bu'iinsa waggoota 5 darbaniif Oromiyaa goolee dhaabuuf taasisaa jiran irratti hin dubbanne. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed rakkoo nageenyaan kan guutame yoo ta'u walitti bu'iinsi bakkeewwan biyyattii garaagaraatti mudatu itti fufee jira. Waggoottan muraasa dhufan idaan Itoophiyaa dhibbantaa 10 gadi akka ta'u eegama kan jedhan ministeera muummee Ifeedirii Dr. Abiy Ahmedidha. Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiin haasaa taasisanii dameen faayinaansiin dhaabbileen tajaajila faayinaansii dhibbaa ol akka jiran himanii jiru. Baankiiwwan daldalaa 31, dhaabbileen maayikiroo faayinaansii 49, dhaabbilee tajaajila kaffaltii 6, dhaabbilee galii meeshaalee kaapitaalaa 6, dhaabbileen tajaajila moobaayilii waaletii kennan 6 akka jiran himanii jiru. Akkuma dhaabbileen faayinaansii babal'achaa deemaniin dandeettiin to'annoo mootummaas dabalaa deemu waan gaafatuuf hojiiwwan riifoormii garaagaraa baankii biyyaalessaatti taasifamus kaasanii jiru. Seektarri faayinaansii waggoottan 5 darban giddugaleessaan dhibbantaa 20 guddachaa dhufaniirus jedhaniiru. Gama tajaajila liqiin hammi liqii sadarkaa olaanaan guddachuu heeranii bara darbe birrii biiliyoona 547 liqiif ooluu yaadachiisanii san keessaa dhibbentaan 86 damee dhuunfaaf kan kennamedha jedhan. Kana keessaa qonnaan bultootaaf kan dhiyaate dhibbentaa 15 guddina kan agarsiise yoo ta'us garuu qusannaan guddina agarsiisuu heeranii ammas tiriliyoona 2.6 ga'uudhaaf karoorfamuu dubbataniiru. Idaan waliigalaa Itoophiyaa biyya keessaa dabalatee dhibbentaa 31tti kan dhiyaatuu fi kan biyya alaa ammoo dhibbentaa 14 guddatee jira. Waggoottan muraasa dhufanittis dhibbentaa 10 gadi akka ta'u heegamaa jedhaniiru. Daldala bunaan wal qabatee ibsa kennaniin ammoo damichi sirna daldalaa ga'umsa qabu ta'uu fi tilmaama gatiif kan hin rakkifnedha jedhan. Rakkoon jirus qaamolee funcaan daldala damichaa to'ataniin kan uumamu ta'uu kaasanii jiru. Kana furuuf ammoo tarkaanfiilee fudhataniin qonnaan bultoonni waldaan gurmaa'anii alatti erguu akka danda'u taasifamuus kaasaniiru. Kunis qonnaan bultoonni galii olaanaa akka argatan taasisuu dubbatanii adeemsi kun akka hin banne hunduu hojjechuu akka qabus ibsaniiru. Uummanni keenya baroota dheeraatiif magaalaa baqachaa ture. Magaalaan lafa eenyummaa isaatiin itti xiqqeeffamu, oomisha isaa bilaashaan itti gatuu fi lafa isaarraa itti buqqa'u ture. Hariiroon kun akka sabaatti dhiibbaa guddaa nurraan gahaa tureera kan jedhanii fi sababni isaas magaalaa irraa fagaachuun dhimmoota akka saayinsii, teekinooloojii, siyaasa, aartii, daldala, tajaajilaa fi kan kana fakkaatan irraa fagaachuuf waan ta'eef jedhan. Magaalonni naannoo keenya keessa turan hundi yaadama magalummaatiin osoo hin taane yaadama quubsamaatiin kan hundaa'an turaniiru. Kanaafis hanga waggoota dhiyootti uummanni keenya magaalota naannawaa isaa turan irraa fayyadamaa ta'uu hin dandeenye ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhugaa kanarraa ka'uun hunda dura uummata keenyaaf magaalaa walitti araarsaa jira. Kanaaf ammoo hunda dura magaalonni keenya calaqqee eenyummaa uummata keenyaa akka horatan hojjechaa jirra jedhan. Dabalataanis gama tokkoon mijatoo taasisuun jiraattotaa fi keessummoota isaanii akka hawwatan, gama biraatiin ammoo amala ammayyaa'aa horatanii faayidaa akka argamsiisan yaadama Smart Cities beeksisaa jira. Hawwattummaa fi mijattummaa magaalaa dabaluu keessatti hojiin qarqara karaa bareechuu, roadside landscape fi magariisummaa green area isaan ijoodha. Hojiileen akka kana magaalaa magariisaa dhugoomsuun cinatti sagantaa ashaaraa magariisaa keenyaas kan cimsanidha. Magaalota gama kanaan jijjiirama agarsiisaa jiran keessaa magaalaan Bishooftuu ishee tokkodha. Hojiileen qarqara karaa bareechuu fi magariisummaa magaalaa Bishooftuu iddoowwan haara galfii maanguddootaa, dargaggootaa fi daa'immanii kan haammatedha. Hojiileen kunneen kan hedduu nama hawwatan qofa osoo hin taane aadaa uummata keenyaa kan calaqqisiisan ta'uun isaanii dhimma jajjabeeffamudha jedhan.
Imala ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya Chaayinaatti taasisaniin booda kaampaaniiwwan Chaayinaa 17 Itoophiyaatti dameelee investimentii adda addaa irratti hirmaachuuf Finfinnee dhufaniiru. Daawwannaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Chaayinaatti taasisaniin waliigalteewwan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu dandeessisan 14 mallatteessisuun isaanii ni yaadatama. Kanneen keessaa waliigalteewwan tumsa daldalaa fi investimentii biyyoota lamaanii cimsuu dandeessisan mallatteeffamaniiru. Haala kanaan kaampaaniiwwan 17 garee jiilaa 5 qabatee kan itti aanaa duraa ta'a Federeeshinii Indaastirii fi Daldalaa Chaayinaa Zuuleejeengiin durfamu Finfinnee dhufaniiru. Kaampaaniiwwan kunneen Itoophiyaatti investimentii sibiilaa, qonnaa fi oomisha xaa'oo fi kanneen biroo irratti investi gochuuf fedhii akka qabanis ibsamee jira. Dameelee investimentii Itoophiyaan dursa kennituu fi kanneen biroo ilaalchisuudhaan Komishinariin Komishinii Investimentii Itoophiyaa Injiinar Lalisee Namee hooggantoota kaampaaniiwwaniif ibsa taasisanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Jaa'oo Jiiwaan wayita kana akka jedhanitti kaampaaniiwwan Chaayinaa Itoophiyaatti investi akka godhaniif kan taasisu yaaliin itti fufaa jedhan. Waltajjiiwwan investimentii hariiroo biyyoota lamaanii qofa osoo hin ta'in investimentii Chaayinaa irraa Itoophiyaatti taasifamu caalatti cimsuuf gumaacha ni taasisas jedhaniiru. Federeeshiniin Indaastirii fi Daldala Chaayinaa miseensota miliyoona 4.7 akka of jalaa qabus ibsamee jira. meeshaalee teknooloojii haalli yeroo akka fayyadamnuuf nu dirqisiisan kanneen akka laaptooppii, bilbiloota ismaartii biraandii barbaadaniin akkasumas immoo koompiyuuteroota tajaajila uwwisa neetworkii waajjiraalee fi biirooleedhaaf yoo feetan gatii madaalawaa fi qulqullina si'ataa ta'een isiniif dhiyeessuudhaaf jirra jedha Super Micro Technology. Bakki argama keenya boolee gamoo giddugala daldalaa Friendship jedhamu darbii tokkoffaatti osoo ol hin bahin jalqaba irratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa 917 4 64 69 9 30 2 68 7 9 30 9 nuqunnamuu dandeessu. Qulqullinaa fi si'oominni keenya adda nu godha. Magaalaa Finfinneef naannawaa isheetti kanneen argamtan nurraa meeshaa yoo bitattan gatii geejjibaa osoo isin kabalchiisin tola isiniif qaqqabsiisna. Super Micro Technology filannoo keessan taasifadha. Oduu biyya alaatiin ammoo ajjechaa lammiilee Gaazaa hedduu xiyyeeffannoo dhabee irratti yaaddoon humnoota lixaa guddachaa jira. Ministeerri muummee UK Riishi Sunak dhukaasii akka dhaabattuuf ammatti hin gaafanne ture. Garuu ammoo haasayni qophii Lord Maurs Bunkeet irratti taasiseen garuu akeekkachiisa Ameerikaan lammiilee Filisxeem nagaa hedduu ajjeefamaa jiru jechuun kennite kan deeggarudha. Ministeerri muummee Sunak Israa'el ofirraa ittisuu danda'uu fi namoota butaman manatti deebisuu danda'uu qabdis jedhanii jiru. Haa ta'u malee seera idil addunyaan socho'uu qabdi kan jedhanii fi kanneen hospitaalota keessa jiran dabalate lubbuu namoota nagaa eeguuf tarkaanfii hundaa fudhachuu qabdi. Akkasumas hokkara finxaaleyyii West Bank keessa jirus dhaabuu qabdi jedhanii jiru. Gargaarsi namoomaa akka taasifamuuf yeroof dhukaasni hatattamaa fi haala bu'aa qabeessa ta'een akka dhaabatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Lola kanaaf furmaanni bulchiinsa lamaan akka uumuuf yaalii akka taasisan waadaa seenuun kunis abbaa taayitaa Filisxeemiif gargaarsa dabalataa taasisuu akka of keessaa qabus dubbatanii jiru. Kuni hanga ammaatti ergaa cimaa Riishi Sunak Israa'eliif kennee fi deeggarsi idil addunyaa akka dhukaasi dhaabatuuf taasifamu dheekkamsaan dabalaa jiraachuu kan agarsiisudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.